jaartumatti yaa'u takka jaartiin tiyya taaree fi isiin gidduu maaltu jira asirraan namni anaan diinaa isiinis diina ta'uu qaba naaf obboleessa namni naan diinaa kan magaalaa kana keessa dhaabbatan ofitti tokko gurbaa isa kanaami birraa kayyaanii kanaami namni naan diinaa isiinis diina ta'uu qaba inni jaarsa kiyya muxtaariin obboleessa kiyya nuti walitti maalidha miti qaashoodha ani nama laagaa ta'e sana dhaabbatu abbaa fedhe taanaan isii sanuu ani mataa irraa kuusin bira mutu bas khiyyaa birraa mubarrak jaanii kanaatu magaalaa sana qofti akka dhaabee jiru namoota mootummaa kanaa hojii wal babbeeka deddeemee faradaa fi maaree godhu takka gahe jechuudha BBC ta'e jechuudha saniifuu hanga inni maqaa gurraacha kana nuti be hangaan raafa faluu gadhiisumaaf hun taa'uwan. Birraa waatee jawaatee waatee furmaatee waataatee bal'oo waatee baar waatee isin raftanii bultan ni beekna waan nuuf yaaddaniif caalaa waatee waan nuuf yaaddaniif ni beekna. Daawwattoota keenya baanee jirra birraa barbaaduuf baanee deemnee jirra asiin bahi laffaa sana keessaan bahi asiin bahi gamanaan deebii rakkoota naan baatu malee hin ta'u rakkoota naan bahi achis asiin bahi gamanaan bahi gamanaan baaneeti kun gamanaan bahi haara laallu manni bakka gartee isaan jechuun keessa gartee jiraniin bakka ta'anii bakka illee ammaamatti irraa jiru jennee beekta sumaafuu asiin asiinis baafata shaasan achumaan deemata jechuun kalaas daawwattoota kan jechuun du'aa inni godhaadha deemnee jirra deemnee karaa buunee olii viidiyoo isinii maruu hin dhaqabnu jechuun birraa barbaadu yaane birraa takka argu wooma lama agarru malee manatti hin dachaanu birraadha balloon bahee jira namni hundinuu warreen noo jiru hedduudha baanee jirra barbaadu jirra inshaallah jechuun hogguu garree viidiyoo isinii marraa isin du'aayidhaan nu bira dhaabbaan afeerraa teenya du'aay nu bira dhaabbaa du'aay in daawwattoota keenya nu bira dhaabbaa baanee jirra ala jirra barbaannee arguudhaaf du'aay nu godhaa asumaan kana garagaleeti garagale birraa qabuun birraa akkas godhuun lubbuun lubbu fakkeenyatti wanni kun ati lubbuu lama qabdu birraan si lubbuu lama qabu birraa waa gootee yoo ati baate birraa waa gootee yoo ati baate as keessaan jira birraa yoo gootee ati achii baate birraa yoo waa goote aboonaa harkoo jiraatta asirratti siin dhaadadhu ammaan ka'ee bakka ati jirtutti si dhufa dhugta isaa dhageetiin jira nuti hirriba qabna isitti fokkaatiin daawwattoota keenya hirriba hin qabnu biyya kana keessatti arras birraa qabee birraa hidhanii akka isaan gurgu jiran daawwattoota keenya tana hundaatu mataa dhukkubsa jira daawwattoota keenya asumaanuu isin maal jettan deemtanii barbaadutti hin jirtan deemtanii maal godhutti hin jirtan deemtanii mootummaan deetan deemtanii kan taatan biitti asii kun biitti asii kanaan deemti daawwattoota keenya maaliif dhugaa walitti himna furmaatee akka gattee maarreen goone furmaatee akka jaawwate akka maarreen goone isaan kana maal jechuun sintiin daayyaan keessan isaan kana maaliif hin ajjeefne isaan kana maaliif hin hiine karaa mootummaatiin warreen jettanis nuunti rakkanneeti garuu isaan warri hattoonni kun warri jechuun siiriif waan adda addaa deeman kun warri jechuun nama maraachan warri jechuun nama dhukkubsan warri jechuun mataa nama gargalchan kun if biraa qaban nuti kana dhabne kana biraan qabne humnaan wal bira dhaabbachuu waliiduu yoo taate malee meeqa maataa ture bakka tana bakki jechuun bakki tubbiin jirtu bakka tana bakki tubbiin jirtu bakka tana jara keenya daawwattoota keenya bakka tana namni warra wayyaa keessaa illee taatu dhufee wal gargaareeti rakkoo tana jala akkanatti baanu nu godha silaa isinis akka biraa nu rakkachaa jirtan nu dhimamaa jirtan du'aa nu godhaa jirtan garuu namni
namni akkana godha kun karaa keessatti dhuftee sila haasofne karaa keessatti sila dhuftanii sila haasofne irra bareeda miidiyaa irratti jechuun waa hunda sirrii dhaamuun hin ta'u waa hunda sirriitti himuu hin ta'u. Ol kaasatu jiru daawwattoota keenyaaf waan himaatuuf du'aa akkana godha jechuuf hin maree haayee dabreetii kalaas dabre asiin ol dabre nama lamatti bakka meeqatti yaanu anis nama tokko wajjin deema nuti immoo nama jaame haayee daawwattoota keenya jechuun nagatti naa jiraadhaadha inshaallah rabbi nu milkeessu akka nu milkoonu du'aa nu godhaan jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonkumattu gaddisu hin ta'an barbaannaanis miikaa irra bubuuseetiin fuula isaa kanarra miikaa bubuuseetiin akka suuraa isaaniif erga. Garuu immoo adabatan yoo adabattuu baatan ammoo akkaan waan hamtuu dalagu isaanii ittiin adiibu jira jechuudha. Antana dhibde hanga ammaatti na dhibde. Namni akka nama gartee barbaadee yookaanis isa kana akkasutti fiiguu tanaan anuma ajaa'ibsiisee akka isaan agarra seenanii khiyyaan xashiisanii fi iftuunii fi balaaqalaanii fi jinni hundi gandaadhaan jiru kana deddeemaa jiran. Saniifuu shoodii khiyya milmee akka amma dura gurbaa xashiisanii kan inni hin dubbatu waan takka yaadin garuu arra dhaamsaan jira kana qabaaf dhaamsanii nan jira kana qabaaf warroottan haysaafuu warroottan antani jaartumatti yaa'u takka jaartiin tiyya muktaarii fi isiitu maaltu jira muktaarii fi isiitu maaltu jira gurbaa kana jala dhagee intisaar siifiin dhaamsa kun siif yoonii fi na barbaaduu dhiisu baatte yoo na barbaaduu dhiisu baatte jara kanaa wajji ani akka haayiluksitti mataa isa ficaasii bira dabraa beeka gabaabdu dubbiidha. Talamadaati iftuu ani akkuma gurbaa kana xalafetti xalafte jeetiin yaada qaba keessaafuu hindisaaf haati mana kiyyaa iftuu mana isii dhuftee viidiyoo akkana wajji barbaanna wajji wal ta'uu sanuu maaltu fide wajji wal ta'uu sanuu maaltu fide intisaar akka nama kiyyaati akka kiyya yaaddi jeetiin iftuun sanuu gaa mana dhufte hulaatti gachuufatteeti isii sanuu abduuttee carqii afaan keessee hawaalaa irraa buusti jee kaniin eegu isii wajji wal taatee kaanee birraa baafna jara birraa kun siiriitti godhate moo maalitti godhate namni hundi birraa afaan ol qabanii birraa wani ejaaniif tanumaan na dhibee waan keessaafuu iftuun khiyyaan xashiisan intisaar keessaafuu tagaraa na guddaa